kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sarkaalamtuuf jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu nageenyi jaalalli haraarra waaqayyo iddoo jirtaniif lafa jirtan kallattii jirtan irratti isiniif yaa baay'atu jechuun jaaladha. Egaa har'ammoo mashgula dijee hojjechuudhaaf hin deemaa jira. Ana wajjiniin turaa isiniin jechuun jaaladha. Isa dura garuu warreen haga ammaatti like subscribe gochuudhaan jabaadhu waan gaariidha waan namatti toludha itti fufiinaan jechaa jirtan hundi keessaniyyuu naaf galatoomaa galatana biraa qabsiisuun jechuun jaaladha. Warreen immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyatti dabalamaa affeerraa hojii isiniin jechuun jaaladha. Egaa na wajjiniin turaa kallattumaan gara hojii isaatti hin darba. Akkuma argattan sitti zayitii abiddarratti qicee zayitiin kun ho'ee jira makallattumaan qimaameen itti dabala. Nani baaraati apa jechuudha. Kan ada kosher kan zaiti kita mesemes goreng bod. Shongkortin itu adalah nama nangko pun tak ada ya. Itu songkurtin kok. Ini songkurtin kok itu dari kebunnya ada ya. Nggak songkurtin itu ini kok sudah ada curang. Jadi pertama. Jadi Ifa songkurtin ini dari ini. Sudah tahu ada orang tuh hendak pergi nanti cakap, ibu macam ni tak. Kenapa kemarga kita nama songkurti sih nanti songkurti kor kita jualnya sebut, ewan ekor sudah. Cuma masih songkurtin agar golnya tempo dah teman-teman crazy. Kalau golnya tempo ketemu yuk teman-teman crazy sejauh. Kung kodis narik ya, no kemarga itu sosing kau bisa deh. Mendang kondo tapi betul ya.
Kana akkuma argattan akkanattiin jala isaa soosii dhiise irraan ruuzii naqee naannoo gubbaarratti kaa'u. Maaliif jalli gubachuu danda'an beekamu waan ta'eef kanaaf hindaanqoo oolan bifadhee jechuun jaaladha.